Hayyee akkam jirtu hundumti keessanuu lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa yeroo hunda akkuma dubbannu tiitoorii afaan oromootiin isinii kennuudhaaf qophii keenya xumurree argamnee jirra yeroo hundumaa isin gargaaruudhaaf jechuudha. Isinis immoo warri meembarii keenya yookaan immoo miseensa keenya hin taane yuutuubii keenya saabskiraayib gochuudhaan mallattoo ishee bilbilaa sana tuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoowwan nuti gallakkifnu akka yeroodhaan isin bira gahan gochuu ni dandeessu. Barnoota kompiitaraan wal qabatan kamiyyuu tanaan duras gallakkisaa turreerra fuuldura kanattis ni gadhiifna. C++ piroogiraamingii kan jedhaman kamiyyuu dabalate jechuudha. Gara ziiroorraa kaanee gara hamma beekumsa keenya waan beeknu isinii qoodudhaaf yeroo hundumaa hamma humna keenya yaalaa jirra. Isinirraa kan eegamu barnoota keenya barachuudhaan barnoota barattanii waan gaaffii isinitti ta'e waan isiniif hin galle immoo karaa miiseejiidhaan yookaan immoo achuma irratti koomentii nu godhuu dandeessu. Imeelii nuti diskiripshinii irra keenya irratti fayyadamtanii isaanillee nu biraan gahuu dandeessu. Karaa hundumaanuu nu gaafachuu dandeessu jechuudha. Waan beeknu isiniif ibsuudhaaf duubatti hin jennu. Yeroo keessan aarsaa gootanii immoo waan nu wajjin taataniif isin galateeffannaa. Har'a emerging teknoolojii keessaa boqonnaa 4 irra kan jiru internet of things walii wajjin ilaalla jechuudha. Internet of things jechuun maal jechuudha? Internet of things jechi kun kallattiidhaan gaafa gara afaan oromootti hiiknu jechuudha. Meeshaalee interneetii fayyadamsiisuu jechuudha. Meeshaalee yookaan immoo wantootni akka interneetii fayyadaman gochuu yookaan immoo wantoota interneetii faana wal qunnamsiisuu jechuudha. Wantootni kun wantootuma fedhayyuu haa ta'u wantoota kan lubbuu hin qabne kamiyyuu divaayisoota jennee waamuu hin dandeenya. Divaayisiin sun garuu ismaartii ta'uu qabu. Akka konneekshinii yookaan immoo interneetii fayyadamuu danda'anitti jalqaba sooftiweeriiwwan isaan barbaachisu hunda guuttatanii qophaa'uu qabu. Divaayisiiwwan kun yookaan immoo neetworkiiwwan yookaan immoo wantootni kun neetworkii akka fayyadamanitti erga qophaa'aniin booda neetworkii itti sakkaanee yookaan wal qunnamsiisnee daataa walii isaanii otoo namni gidduu isaanii galee isaanii hin jeeqin walii isaaniititti daataa akka isaan waliif sheer godhan akka isaan waliif daddabarsan. Kompiitarri tokko kompiitara biraatiif, ismaartii boordiin tokko ismaartii boordii biraatiif yookaan immoo filaashiin tokko filaashii biraatiif ofii isaaniitii wantootni manni tokko mana isa biraatiif ismaartii siitii yookaan immoo ismaartii hoomii kan jennu walii isaaniitiif akka isaan daataa wal jijjiiran gochuu jechuudha. Daataa walii isaaniitiif akka isaan wal jijjiiran. Daataa sana kan wal jijjiiraniif immoo waan barbaachisuuf namootatu immoo itti fayyadama. Namni gidduu galuu hin danda'u. Giddu galummaa namaatiin alatti gaafa jennu daataa fayyadaman kana daataa isaan sheer waliif godhan kana namatu irraa fayyadama jechuudha. Mee tokkoon ilaalla hiika isaatirraa kaane jechuudha. Gaafuma hiika isaatirraa kaanu IOT jechuun maal jechuudha? A network of internet connected objects ability to collect and exchange data. Data akka isaan wal jijjiiraniifidha kan neetworkiidhaan walitti qunnamsiisnu jechuudha. Kompiitara neetworkiidhaan wal qunnamsiisne yookaan immoo meeshaalee wantoota jennee waamnu kana neetworkiidhaan erga wal qunnamsiisneen booda akka isaan daataa walii isaaniitiif jijjiiran gochuu jechuudha. Meeshaalee hubadhaa meeshaalee yookaan wantoota jechuun fakkeenyaaf firiijii ta'uu danda'a. Televezyiinii ta'uu danda'a, reediyoo ta'uu danda'a, jiippaasii ta'uu danda'a, manuma mana ta'uu danda'a, rimootii ta'uu danda'a. Jarreen kun walii isaaniitti akka isaan wal quunnaman gochuu jechuudha. Konkolaataa ta'uu danda'a, alarmii gochuu danda'a ta'uu danda'a. Isaan kana akka isaan walii isaaniitti daataa wal jijjiiran gochuu jechuudha. Wantoonni ofii isaaniiti akka isaan walii isaaniitti daataa walii ergan walii isaaniitti neetworkiidhaan karaa intarneetiin jechuudha. Akka isaan walii wajjiniin daataa walii daddabarsan gochuu jechuudha. Kanaaf internet of things yookaan immoo interneetii wantootaa jechuudha. Hiikni isaa kallattii gara afaan oromootti yoo hiiknu jechuudha. Tokkoon ilaalla hunduma isaatu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kan nuti ilaallu wantoonni garaagaraa internet of things inni jedhu gidduu keessa jira. Sana jechuun konneekshinii kan isaaniif raabsu gidduu keessa jira. Fakkii tokkoon ilaaluu dandeessu. Wantoonni asirra jiran kun hunduu karaa interneetiin walii isaaniitti wal qunnamanii jechuudha.
hunduu mannis intarneetitti qunnameera, konkolaataan intarneetii faana qunnameera, miseejii, reediyoo, kaameraa, viidiyoo wantoonni garaa garaa intarneetiidhaan wal qunnamanii jiru jechuudha. Karaa kanaan karaa intarneetiitiin isaan immoo deebi'anii walii isaanii qunnamuu jechuudha. Karaa intarneetiitiin wal qunnamuu jechuudha. Eenyu meeshaaleen kun yookaan immoo wantootni kun. Seenaa isaatirraa gaafa kaanu Internet of Things yookaan immoo IOT inni jennu kun dhiyeenya miti kan jalqabe naannoo bara jalqaba jaarraa 19ffaatittidha kan inni jalqabe jaarraa 19ffaa keessa. Maqaa kana kan argate immoo jaarraa 20ffaa gara dhuma jechuudha 1999 yookaan immoo Fourth Industrial Revolution isa jennu sana keessattidha kan inni argate. Internet of Things jechuudha maqaa kana kan argate officially yookaan immoo beekamtii namoonni hundi akka beekan akka addunyaatti akka beekamu kitaaba irratti illee akka maxxanfamu kan ta'e bara 1999 jechuudha. Fakkeenya kanaaf kan ta'uu danda'u immoo akkuma asirratti slaayidii kanarratti ilaalaa jirtan Coca-Cola maashinni Coca-Cola hundumti isaatu Coca-Cola keessa kan jiran maashinoonni sun intarneetiidhaan wal qunnamaniiti kan isaan jiranidha. Intarneetiidhaan wal qunnamanii jiru. Intarneetiidhaan waan wal qunnamaniif namni otoo isaanii hin ajajiin ofii isaaniitii hojii isaanirraa eegamu hunda raawwatu jechuudha. Namni otoo keessa hin jiraatiin Coca-Colaan oomishamee baha jechuudha. Maaliidhaaf meeshaaleen achi keessa jiran hundi isaanii maalidhaa? Intarneetiidhaan wal qunnamanii jiru. Inni koorkii dhiyeessu koorkii dhiyeessa. Inni bishaan dhugaatiif ta'u sana dhiyeessu bishaan dhiyeessa. Inni qaruuraa yookaan immoo bootilii yookaan immoo xaaramusa isa jennu sana isa dhiyeessu kophaa isaanii jiru jechuudha. Hundi isaanii walii galanii intarneetiidhaan wal qunnamee jira waan ta'eef akkasittiin wal gargaaranii hojjetu jechuudha. Walii isaaniiti. Gara internet of IoT yookaan immoo IoTtti gaafa dhufnu IoT'n akka jalqabuuf prerequisite yookaan immoo qophii isa jalqabaa kan ta'eef akka inni dhufu kan taasise radio frequency identificationidha jechuudha. Radio frequency radioodha yookaan immoo dambalii isa jennu sana wave isa jennu sana frequency yookaan immoo bakki itti raadiyoon akka gaafa iddoo tokko tamsa'u gara bakka baay'eetti akka tamsa'u taasisu frequency sana inni sun jalqaba uumamuun IoT akka uumamuuf sababa ta'eera jechuudha. IoT'n maal nu fayyada? Faayidaa maalirraa arganna? IoT waan fayyadamnuuf faayidaa maalirraa arganna? Akkuma asii slaayidii kanarraa dubbisaa jirtan improved customer engagement. Customer engagementiin akka dabalu, akka fooyya'u, ka durii caalaa akka fooyya'u taasisa jechuudha. Teknooloojiin akka babal'atu taasisa. Meeshaaleen illee teknooloojii akka fayyadaman taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf nuti televezyiinii keenya otoo hin baniin, otoo biiroo deemnee, otoo mana barumsaa deemnee, otoo iddoo biraa deemnee bakkee sana teenyee yookaan immoo bakka deemne sana teenyee televezyiinii sana cufuu hin dandeenye jechuudha. Televezyiinicha cufuu ni dandeenya. Wantoonni badan, wantoonni hir'atan, wantoonni miidhaman, miidhaa hir'isuudhaaf weestii yookaan immoo wanta badaa ta'e, wanta irraa hafaa waan baduu hin qabne akka badu kan taasisan han baay'atu jechuudha. Waraqaan baduu danda'a, dookumentiin baduu danda'a. Yookaan immoo qalamni weesteejiin baay'achuu danda'a jechuudha. Isa sana hir'isuudhaaf, weesteejii hir'isuudhaaf jechuudha. Daataa kollekshinii keenya immoo enhance dabaluu jechuudha. Daataa sirriitti walitti qabu, karaalee daataatti walitti qabnu babal'isuu dabaluu jechuudha. Kanaaf nu fayyada jechuudha. Gara disadvantage isaa gaafa dhufnu jechuudha. Disadvantagein IoT wantoonni akka hiccitiitti qaban confidential information could be hacked. Inni kun confidential jechuun hiccitii jechi jedhu bakka bu'uu danda'a. Malee confidence isa jedhu kan immoo ofitti amanamummaa isa jedhu sana miti. Informationiin confidential yookaan immoo hiccitii qabaatan. Fakkeenyaaf daataan barattootaa, qabxiin barattootaa, reejistaraara keessa kan jiran roostariiwwan garaa garaa baduu danda'u otoo achirra goone. Kun disadvantage isaati. Karaa biraatiin immoo difficult for device from different manufacturers to communicate with each other because of there is no international standard. Standardiin waaltaawaa ta'e akka addunyaatti waan hin jirreef iPhoneii Samsungii faana wal quunnamsiisuun, Samsungii Teknoo faana, Teknoo Itel faana, Itel Huawei faana, Dell HP faana, Toshiba Dell faana isaan kana wal quunnamsiisuun baay'ee ulfaata. Cimaadha jechuudha. Kanaaf disadvantage isaati jechuudha.
Karaa biraatiin immoo enterpiraayizoonni yookaan immoo dhaabbileen garaagaraa kompiitaroota haga kana baay'atan yookaan immoo wantoota haga kana baay'atan wajjin diil godhuun hin ulfaata jechuudha. Lakkoofsi isaa waan baay'atuuf. Kana faana diil godhuun waan itti ulfaatuuf akka disadvaanteejiitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Chaalenjii fi disadvaanteejii akka tokkotti fudhachuu dandeenya. Asitti chaalenjii kan jennee keenya kun akka IOT'n hin guddanne, akka IOT'n bakka barbaadan geenye gufuu kan itti ta'an jechuudha. IOT fayyadaman jechuun intarneetii fayyadamne jechuudha. Intarneetii fayyadamne jechuun daataan keenya intarneetirra neetworkiidhaan jira jechuudha. Daataan keenya neetworkiirra yookaan immoo manni keenya neetworkiidhaan wal quunname taanaan, makiinaan keenya neetworkii wal quunname taanaan, firiijiin keenya neetworkiidhaan wal quunnameera taanaan, wanti ani qabu hunduu qabeenyi koo neetworkii faana wal quunnameera taanaan itti fayyadamni neetworkiidhaa fageenya irra taa'ee neetworkii sana fayyadamuun salphaa ta'ee akkuma jiru. Daataan sunis immoo vulnerability yookaan immoo saaxilamummaan isaa baay'ee dabala. Maaliif namoonni akka barbaadanitti intarneetii fayyadamanii daataa koo sana fudhachuu danda'u, hatuu danda'u, miidhuu danda'u, balleessuu danda'u, waan barbaadan godhuu danda'u, iccitii mana kootii arguu danda'u. Kanaaf seekuritiin isaa xiqqaadha jechuudha. Eegumsi isaa. Sababii seekuritiitiif namni IOT akka hin fayyadamne taasisa jechuudha. Tokko. Lammataa irratti immoo piraayiveesii. Piraayiveesii jechuun wanta dhuunfaa koo ta'e, wanta dhuunfaa koo wanti nani dhoksaatti qabachuu qabu baay'eetu jira. Wanti namni biroo arguu hin qabne private kan koo qofti anumti qofti kanaan itti fayyadamu. Fakkeenya Facebook irratti suuraawwan garaagaraa fudhachuu dandeenyu. Suuraa abbaan sun qofti fayyadamu kan namni biraa arguu hin qabne jiru. Suuraalee sana otoo intarneetii irratti yookaan immoo cloud computing irra gootanii namni meembarii cloud computing sanaa ta'e fudhachuu danda'a, balleessuu danda'a. Fuudhee suuraawwan iccitii ta'an laxxafuu yookaan immoo maxxansuu post godhuu danda'a, dhoobuu danda'a Facebook garaagaraa irratti. Suni piraayiveesii nama sanaa miidha jechuudha. Sababa sodaa kanaatiif kan ta'e namni IOT'tti hin fayyadamu jechuudha. Kompleksitiin immoo namni akka meeshaaleen keenya intarneetiidhaan wal quunnaman namni dhufee diizaayin nuuf godhee dippilooyiment godhee wal quunnamsiisu hin jiru. Namni meentiinaansi isaa dhufee nuuf hojjetu hin jiru. Ni ulfaata waan ta'eef meentiinaansi isaa sana namni dhufee nuuf hojjetu hin jiru. Sababii kanaatiif ammas hidhaan isaa yookaan immoo hudhaa itti ta'eera jechuudha. Gufuu itti ta'eera jechuudha. Flexibility to integrate easily with another. Kompiitara tokko kompiitara biraa wajjin, meeshaan tokko meeshaa biraa wajjin, wantoonni tokko wantoota kan biraa wajjin dafee wal quunnamuudhaaf ammas ni rakkata jechuudha. Kunillee akka IOT'n akka raasaatti hin babal'anne taasiseera jechuudha. Compliance must comply with regulation. Namoonni seeraa fi dambii IOT'n baaseen deemuu hin barbaadan hunduu kan mataa ofii qabatee dhufu. Inni tokko bifa kanaan naaf haa ta'udha. Inni tokko bifa saniin naaf haa ta'udha. Wanti isaan jedhan sun hundi immoo walitti bu'iinsa fida. Sababii kanaatiif namni bifa ofiisaatii barbaadu qabatee dhufa. Hunduu bifa ani jedhe irra deemuu qabeedha. Sababa kanaatiif. Hanga har'aa IOT'n osoo hin guddatin hafe jechuudha. Sababii kanaatiif IOT'n osoo hin guddatin hafe chaalenjii itti ta'anii jechuudha. IOT'n hojjechuudhaaf lafaa ka'een hojjetu IOT'n hojjechuudhaaf sooftiweerii nu barbaachisa. Kompiitarri koo IOT'dhaan wal quunnamuudhaaf sooftiweerii na barbaachisa. Manni koo IOT wal quunnamuuf sooftiweerii na barbaachisa. Firiijii waan ta'eef qofa neetworkiidhaan wal quunnamuu hin danda'u. Bifa neetworkiidhaan wal quunnamuu danda'u ta'ee jalqaba hojjetamuu qaba. Smart boordiin irratti fe'amuufii qaba. Web enabled smart device ta'uu qaba jechuudha. Hundi isaaniitu smart device ta'uudhaaf immoo irratti wanti fe'amuu qaban wantoonni akka boordii, wantoonni akka circuitii fi neetworkii akka fayyadamuu danda'an taasisan wantoota baay'eetu jiru. Ulaagaa sana guutuu qaba jechuudha. Embedded processorii ta'uu qabu. Sensoriis communication ofirraa qabaachuu qabu jechuudha. Jarreen kana hin qaban taanaan IOT'dhaan wal quunnamuun ulfaataadha. Jarreen kana isaan barbaachisa jechuudha. Processorii embedded seennu kana jechuudha. Hunda isaanii guuttachuu qabu jechuudha. Karaa biraatiin immoo architecturein IOT'n boordiiwwan amma nuti jennu kan immoo sarkiitiiwwan amma nuti jennu kun maal of keessaa qabu kan immoo architecturein isaa, structurein isaa maal fakkaata, eenyu eenyu hojii wal quunnama, IOT hojjennu maaltu walitti dhufee IOT ta'e kan jedhu 4 major components kan jennu jiru jechuudha. Komponentiiwwan gurguddaan arfan jiru jechuudha. Inni jalqabaa sensing jechuun wantoota nuti fayyadamnu jechuudha. Harka keenyatti qabannee kan nuti informationii addunyaa irraa yookaan immoo naannawa keenya environmentii keenya irraa funaannanna jechuudha.
environmentii naannoo keenyarraa karaaleen ittiin nuti funaannan karaa sosochiitiin ta'uu danda'a. Environmental position isaan jedhan kun sosochiidhaan environment irra karaa nuti ittiin fudhannu fakkeenyaaf GPS'n bakka nuti itti jirru argamnu nu agarsiisuudhaaf ta'uu danda'a. Kaameraa ta'uu danda'a. Viidiyoo, audiyoo, siinsarii warri jedhamu warreen kaameraa kompiitara wayii kan immoo wantoota irratti maxxanfamanii akka naannoo to'atan taasifaman isaan sanaan siinsiin kenna. Neetworkiin immoo chaanaalii yookaan immoo daataa baate bo'oo jechuu dandeenya. Bo'oo daataa baatee olii gadi deddeemu jechuudha. Bo'oodha bakka neetworkiin. Daataa piroosesiingii jennu immoo isa siinsiingidhaan daataa piroosesiingii analyzing data to make decision. Daataaleen akka murteen itti kennamaniif hojjetamantu jira jechuudha. Daataalee sana murtee itti kennanii itti hojjechiisu waan barbaadan sana gochuu jechuudha. Karaa barbaadan itti oofuu jechuudha. Alarmii yoo ta'e alarmichi akka iyyuu gochuu jechuudha. Wanta ta'uudhaaf jiru sana hundumti akka ta'u gochuu jechuudha. Isa santu process godha. Data processing immoo CPU central processing unit kan jennudha jechuudha. Application layeriin immoo waan useriin harkatti qabatee itti fayyadamu jechuudha. Konkolaataa ta'uu danda'a, bilbila ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, TV ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma as fakkeenya irratti yookaan immoo pictoriaalii kana irratti ilaalaa jirtan siinsiingiin isaan kanadha jechuudha. Neetworkiin biltuutii ta'uu danda'a, Wi-Fi, neetworkii, cloud computing isaan kun processing unit bira dhufne immoo CPU fudhachuu dandeenya jechuudha. Application bira dhufne mobaayilii, makiinaa, mana fudhachuu dandeenya jechuudha. Device and networks. Device fi networkii jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. A device that connects wirelessly to a network and have the ability to transmit data. Device nuti jennu kun connectii wirelessly internetii faana connect ta'ee wirelessly internetii faana connect ta'ee data garaagaraa daddabarsuu kan danda'u jennee qooduu dandeenya jechuudha. Device sun immoo wearable smart device ta'uu qaba akkuma dura dubbanne jechuudha. Devices kunneen immoo garaa sadiin qoodnee ilaaluu dandeenya. Such device can be categorized into 3 groups. Jalqabarra kan jiru jechuudha. Consumer jechuun smart TV, toys, wearable, smart appliance, security system. Security system inni alarmiidha jechuudha. Jarreen kana fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya. Smart TV'n fakkeenyaaf TVleen bara 2015 as hojjetaman baay'een isaanii smartidha. Smart TV jechuun neetworkii fayyadamuu kan danda'u, cloud computing fayyadamuu kan danda'u, internetii akka garaa isaatiitti fayyadamuu kan danda'u, digitalized ta'ee kan hojjetame smart jennee waamuu dandeenya. Touch ta'uu danda'a, ta'uu dhiisuu danda'a. Sana jechuun iskiriiniin isaa qubaan tuttuqamee wanta garaa garaatti jechuu danda'a, dhiisuu danda'a. Sammiti isa qofa miti. Smart kan isin jechisiisu internetii fayyadamuu yoo danda'e, boordiin isaa irratti hojjetamee duubataatti hojjetamee jiru wantoota garaa garaa amma addunyaa kanarra jiran hunda isaa fayyadamuudhaaf mijataa ta'ee kan hojjetame jechuudha. Fakkeenyaaf smart TV'dhaan mobaayilii keenyaan smart TV keenya cufuu hin dandeenya. Smart TV sana TV'chi Wi-Fi fayyadamnee smart TV sana cufuu hin dandeenya jechuudha mobaayiliidhaan. Yookaan immoo viidiyoo mobaayilii irratti jiru banannee mobaayilii irraa gaafa bannu TV sanaan ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Mobaayilii keenyarra viidiyoo mobaayilii keenyarra jiru ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Enterprise gaafa fudhannu immoo smart sensors in conference room. Conference room keessatti amma fakkeenyaaf conference room yeroo tokko conference room fakkeenya nuti fudhannu kun smart yoo ta'e manni sun smart yoo ta'e manni sun dizaayinii smart web enabledhaan yoo hojjetameera ta'e foddaan isaa internetii faana yoo quunnameera ta'e haguugduu yookaan immoo golgaa maggaarajaa inni jennu sun yoo internetii faana wal quunnameera ta'e balballi isaa internetii faana wal quunnameera yoo ta'e ibsaan isaa internetii faana wal quunnameera yoo ta'e gaafa conference roomiin jalqabu conferencing gaafa jalqabu namni conferencii sana gaggeessu gaafa alaa ol seenu dim laayitiin hin banama golgaan yookaan immoo maggaarajaa inni jennu sun illee hin banama foddaan hin banama hunduu hin babbanamu jechuudha. Kaameraan hojii isaa jalqaba pirojektarri hojii isaa jalqaba conference roomii keessatti jechuudha. Kun hundi isaanii yoo internetiidhaan wal quunnamaniiru ta'e yoo ibsaan itti baay'ate ibsaa kan hir'isu yoo dim laayitiin baay'ate dim laayitii kan hir'isu kana hundumaa kan godhu eenyudha? IOT dha jechuudha. Enterprise jennaan jechuudha. Industrialiin jennu immoo to'annaa tiraafikaatiif haala qilleensaa to'achuudhaaf akkuma beekamu har'arra ta'anii boru maaltu ta'a kana booda maaltu ta'a jedhee namni tilmaamaa jira jechuudha.
boru maaltu ta'a, iftaan maaltu ta'a, maaltu itti aanee dhufa kan jedhu namoonni sirriitti tilmaamanii lafa godhaa jiru jechuudha. Maayidhaan meetirooloojiidhaan jechuudha. Torban irraa bokkaan ni roobaa, torban lamaan irraa bokkaan ni roobaa, torban sadeen irraa jedhame sirriitti meetirooloojiidhaan kaa'ee jira jechuudha. So tiraafikii irratti yoo fudhanne immoo naannoo Finfinneetitti raadariin jedhamu jira. Raadariin sun fageenya irraa konkolaataan sun ispiidii hagamiitiin deemaa jira kan jedhu jechuudha. Inni ammaa internet of things'tti gaafa dhufnu immoo jalqaba sarvariin jira daataabeezii irratti daataan shofeertotaa yookaan immoo konkolaachiftootaa galmaa'aa jechuudha. Eega galmaa'ee xumurameen booda gaafa inni konkolaachisaa jiru ispiidii yookaan immoo saffisa hagamiitiin deemaa jira kan jedhu sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 220 deemaa jiramoo 100 deemaa jiramoo 60 deemaa jiramoo kan jedhu isa sana erga adda baaseen booda suuraa nama sanaa makiinaa hamma sanaan fiigaa jiru san keessa suuraa konkolaachisaa sanaa fuudhee internet irraa maqaa isaa nama sanaa suuraa nama sanaatiif suuraa internet irra jiru ID irra jiru waliin wal dorgomsiisee ifatti baasee kan mul'isu jechuudha. Sana gochuu dandeenya industrial karaalee kanaan IOT itti fayyadamaa jirra jechuudha. Device internet keenya immoo isaan kana sadeen of keessatti hammataa jechuudha. Akkuma beekamu IOT hojjechuu yoo barbaanne yookaan immoo platform yookaan tuuloon IOT hojjechuudhaaf nu gargaaran isaan armaan gadiitti ilaallu kanadha jechuudha. KWA Siteware ThinkSpeak Device Hype jedhaman kun platformiidha jechuudha. Platformii muraasa IOT hojjechuudhaaf appilikeeshinii IOT hojjechuudhaaf nu gargaaranidha jechuudha. Isaan jalqabaa remote control software update isaan kun baay'ee sasalphaa waan ta'aniif dubbistanii hubachuu ni dandeessu jechuudha. Saayitiiwwan jiran asirra jiran kun isaan kun platformii IOT hojjechuudhaaf nu gargaaranidha jechuudha. Gara appilikeeshinii IOTitti gaafa dhufnu appilikeeshinii IOTitti gaafa dhufnu IOTin karaalee baay'eedhaan nu gargaara jechuudha. Karaalee baay'eedhaan nu gargaara. Fakkeenyaaf agriikaalcharii irratti biqiltuun kun dhukkubsataa jira. Hin dhukkubsannee dhukkubsachuu fi kan jedhu adda baasee suuraa isaa adda baasee kaasee nuuf erga jechuudha. Gara sarvariitti erguu danda'a jechuudha. Konsumer irratti akkuma as ilaallee TV yookaan smaartifoonii, smaartiwoochii isaan kanaan konsumerii fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kunis bu'aa IOT jechuudha. Healthcare irratti wearable technology, telemedicine jechuun dooktarri tokko Finland yookaan immoo biyya alaa jiraatee dooktarri biraa immoo as Finfinnee hospitaala Xiqur Ambassaa yookaan immoo Millennium isa jennu sana yookaan immoo hospitaala Barkumee isa jedhamu isa Phaawulos jennu sana jechuudha. Achi jiraatee achitti sarjarii yookaan immoo baqaqsanii yaaluu hojjetaa jira yoo ta'e inni biyya alaa jiru sun viidiyoo koodhaan isa faana isatti agarsiisa jechuudha. As bira akkas godhee asii akkas godhee asitti akkas godhee asitti akkas godhee itti haga agarsiisuu jechuudha. Sana jechuun teelemedisiin jennee waamuu dandeenya jechuudha. Inshuraansii irratti yeroo tokko tokko balaan abiddaa gaafa uumamu faayir alert. Alertiin yookaan immoo alarmii inni guddaan kan iyyu jechuudha. Innis maal hubateeti internet of things fayyadamee qilleensa naannawaa sana jiru hubatee water leak detection illee akkasumas stolen car trackers konkolaataa illee akka natamne alarmiin konkolaataa irratti guutamee iyyu sun yookaan immoo gara rimootii harka konkolaachisaa jirutti akka iyyu taasisu sun isaan kun appilikeeshinii IOT jechuudha. Transportation fudhachuu dandeenya jechuudha. Fudhachuu dandeenya manufacturing tokko tokkoon ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Transportation irratti amma fakkeenyaaf autonomous car kan jennu yookaan immoo self driving car, self drone warra ofiin deemuu danda'an, warra ofii isaaniitii of oofanii of konkolaachisanii garaa barbaadan bakka ergaman gahanii deebi'an jechuudha. Karaa barbaadan yoo ergite bakka barbaadan sana gahanii ergaa deemaniif sana xumuranii warra dhufuu danda'an jechuudha. Isaan kun transportation irratti fakkeenya fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Self driving remote fi self driving drone fudhachuun ni danda'ama jechuudha. IoT based smart home. Smart home kan jennu akkuma asirratti argaa jirtan manni kun konkolaataadhaan wal qunnamee jira, firiijiidhaan wal qunnamee jira, jiippaasiidhaan wal qunnamee jira, kaameraadhaan, moobaayiliidhaan
TVdhaan wantoota garaagaraa taabileetii asirra jiranii wal qunnamee jira jechuudha. Manni kun ismaartiidha jechuudha. Intarneetiidhaan akka wal qunnamuu danda'utti hojjetame. Kanaaf ismaartiidha jechuudha. Remote control appliance qaba. Weather condition illee to'achuu ni danda'a. Smart home appliance, safety monitoring, safety illee monitor gochuu, intrusion detection systems, energy and water use haga kana jechuudha. Energy and water use kunillee smart home jalatti ramadama jechuudha. Smart home gaafa walitti daddabalamaa deeman immoo maal uumu? Smart city uumuu jechuudha. Smart city akkuma asirraa ilaalaa jirru kanatti jechuudha. Fooqiiwwan yookaan immoo gamoowwan tokkoon isaaniitu iyyuu hundi isaaniitu maal qabu? IP mataa isaanii qabu jechuudha. IP addressii mataa isaanii danda'e ofirraa qabu jechuudha. Hundi isaaniitu kophaa isaanii danda'anii walii isaanii gaafa wal quunnaman maal uumu? Smart city. Moobaayilii jechuun hin danda'aman akka moobaayilii tokkotti fayyadamuu dandeenyu jechuudha magaalaa guutuu. Maaliif smartiidha waan ta'eef wal quunnameera. Hundi isaatu daataan kamiyyuu wanti jala dhokatu wanti jala darbu hin jiru jechuudha. Baay'ee isin galateeffannaa yeroo keessan aarsaa gootanii kana hundumaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffannaa. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo chapter 5 yookaan immoo boqonnaa 5 augmented reality jechuun maal jechuu akka ta'ee fi viidiyoowwan garaagaraa intarneet irraa iddoo garaagaraa irraa buufnee yeroo itti aanutti qabannee dhiyaannaa. Warri miimbarii keenya yookaan miseensa keenya hin taane subscribe gochuudhaan mallattoo ishee bilbilaa sana tuquudhaan maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Warri maatii keenya taatan immoo namoota birootiif hiriyoota keessaniif qooduu dandeessu. Barattoota keessumaayyuu sa'aatii kanatti emerging technology barachaa jiraniif qooduu dandeessu. Hunda isaaniitiin gahuu dandeessu. Kana hundumaa gootanii immoo waan nu wajjin taatanii nurraa baratanii nus immoo akka jajjabaannee isin barsiisu waan nu godhaa jirtaniif galanni keenya guddaadha. Yeroo gaabtan yeroo haftetti nagaan tura.